Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu haala yeroo irratti qabannee dhiyaanne sin dhageessifna. Oduu waliin Annaasir Haruun. Karaan bishaanii daldala addunyaatiif murteessaa ta'e Strait of Hormuz sochii dooniiwwan daldala hundaaf guutummaatti cufameera. Tarkaanfiin kun kan dhufe weerara waraanaa Iraan irratti raawwatame hordofee humnoonni ittisa biyya Iraan karaa bishaanii kana to'annoo jala oolchuu isaanii erga beeksisanii boodadha. Akka gabaasni miidiyaa irraa nu qaqqabetti ajajaan humna waraana biyyattii doonii darbuuf yaalu kamiyyuu irratti tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiisa jabaa kenneera. Cufamuun karaa bishaan kanaa diinagdee addunyaa irratti raafama guddaa uumaa jira. Karaan kun boba'aa addunyaa keessaa harka 1/5 kan dabarsu waan ta'eef gatiin boba'aa gabaa addunyaa irratti battaluma daballii olaanaa agarsiiseera. Kubbaaniyaalee gurguddoon akka Maersk fi MSC dooniiwwan isaanii naannoo sana keessaa akka hin darbine ajaja dabarsanii jiru. Kunis sababa kaffaltiin inshuraansii War Risk Insurance garmalee dabaleef yaaddoo nageenya humna waraanaatiin uumameeti. Haalli kun yeroo ammaa kana madda yaaddoo nageenya idil addunyaa ta'ee jira. Mootummaan Ameerikaa lammiilee ishee biyyoota baha giddu galeessaa jiran akka gadi lakkisan ajajje. Sababa walitti bu'iinsa waraanaa cimaa Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti banan hordofee wajjirri dhimma alaa Ameerikaa Department of State ajaja ariifachiisaa lammiileen ishee biyyoota baha giddu galeessaa hedduu keessa akka bahan jedhu dabarseera. Ajajni kun kan dhufe erga Iraan naannicha keessatti deebii waraanaa kenniteen booda sodaan nageenyaa fi rakkoon nagaa hammaachuu isaatiini. Akka gabaasa kanaatti hojjettoonni mootummaa Ameerikaa dhimma ariifachiisaa hin qabnee fi maatiin isaanii biyyoota akka Baahireen, Iraaq, Joordaan, Kuwait, Qaatarii fi United Arab Emirates keessa akka bahan ajajni dirqama mandatory order departure itti kennameera. Tiraamp hoogganaa haaraa Iraan filuu keessatti qaamaan hirmaachuun qaba jedhe. Erga haleellaa qilleensaa waloon Ameerikaa fi Israa'el raawwatameen hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiin ajjeefamanii booda pirezidaantiin Doonaald Tiraamp dhimma keessoota Iraan keessa seenuu isaa sadarkaa olaanaatti ceesiseera. Tiraamp gaaffii fi deebii bal'aa miidiyaa Axios waliin taasiseen bakka bu'aa Khamenei filachuu keessatti Ameerikaan ga'ee kallattii qabaachuu akka qabdu dubbateera. Kunis seenaa hariiroo biyyoota lamaanii keessatti tarkaanfii kanaan dura mul'atee hin beekne yoo ta'u, sirna tiyookiraasii Iraan kan waggoota 47 ture hundee irraa sochoosuuf yaalii godhamudha. Haleellaan sanbata darbe raawwatame kun kan xiyyeeffate buufatoota waraanaa fi iddoowwan hooggantoonni olaanoo itti wal ga'an yoo ta'u, White House tarkaanfii kana akka ittisa duraa ibseera. Akka gabaasa bulchiinsa Tiraampitti Khameneiin duula filannoo Ameerikaa bara 2024 keessatti Tiraamp irratti shira ajjechaa yeroo lama yaalame duuba akka jiran ragaa qabatamaa qabu. Tiraamp dhimma kana irratti yoo dubbatu isaan yeroo lama na ajjeesuuf yaalaniiru. Ani garuu inni osoo hin argatin dura isa argadheera jechuun tarkaanfichi haaloo ba'uu qofa osoo hin taane nageenya biyyaalessaa Ameerikaa mirkaneessuuf akka ta'e dubbate. Iraan keessatti heera mootummaa biyyattiin gumiin ogeeyyii miseensota 88 qabu hoogganaa olaanaa filuuf aangoo qaba. Haa ta'u malee sababa waraanaa kanaan gumiin kun walga'uun rakkisaa itti ta'ee jira. Ammaaf biyyattiin mana maree yeroo namoota sadiin pirezidaantii Paazekshiyan dabalatee hoogganamaa jirti. Tiraamp garuu hooggantoonni haaraa dhufan mariif banaa akka ta'an amana. Innis yoo waliigalteedhaaf qophaa'an anis qophiidha. Garuu waliigaltichi dantaa Ameerikaa kan kabachiisu qofa ta'uu qaba jechuun haala dursa itti kennu ta'eera. Gama biraan tarkaanfiin Tiraamp kun michoota lixaa biratti shakkiin ilaalamaa jira. Muummichi ministeera Ingilizii Keir Starmer mootummaan keenya jijjiirama sirnaa samii irraa dhufu haleellaa qilleensaa hin amanu jechuun dhimma keessoo biyya biraa keessa harka naqachuu Ameerikaa balaaleffataniiru. Xiinxaltoonni siyaasaa dhimma baha giddu galeessaa akka jedhanitti dhiibbaan Tiraamp kun Iraan irratti waraana biyya keessaa yookaan siivil warii fiduu danda'a. Akkasumas Iraan ammaan tana buufatoota Ameerikaa naannichatti argaman irratti misaa'ilaa fi diroonii haleellaa haaloo ba'aa jiraachuu ishee naannichi gara lola bal'aatti akka affeerre sodaatamaa jira. Dhumarratti gumiin ogeeyyii torban dhufan keessa wal ga'a jedhamee eegamuyyuu dhiibbaan Ameerikaa fi haalli waraana murtoo isaa dabarsan irratti dhiibbaa guddaa akka uumu ni tilmaama. Kunis seenaa Iraan keessatti boqonnaa haaraa fi gaaffii birmadummaa cimaa kan kaasudha. Iraan Emireet irratti haleellaa misaa'ilaa fi doonii guddaa raawwatte. Iraan guyyoota darban keessa gamtaa Emireetota Arabaa United Arab Emirates irratti haleellaa misaa'ila bilaastikii fi diroonii walitti fufiinsa qabu raawwatteetti. Akka ragaa ministeera ittisaa United Arab Emirates irraa argametti misaa'ilonni 186 fi dirooniin 812 gara biyyattiitti kan dhukaafaman yoo ta'u, sirni ittisa qilleensaa United Arab Emirates misaa'ilota 172 fi diroonota 755 fashaleessuu danda'eera. Miidhaan haleellaa kanaan qaqqabe namoota 3 kan ajjeese yoo ta'u, namoonni 58 hanga 68 ta'an madaa'aniiru.
Haleellaan kun caasaalee humna ibsaa Jebel Alii fi iddoowwan daldalaa Dubaayii kan akka Palm Jumeirah fi naannoo Burj Al Arab irratti miidhaa qaqqabsiiseera. Mootummaan United Arab Emirates tarkaanfii kanaaf gocha of eeggannoo hin qabne jechuun balaaleffachuun haleellaa duraan Iraan irratti raawwatame keessatti harka akka hin qabne ibseera. Sababa kanaan balalliin xiyyaaraa fi sochiin daldalaa buufataalee doonii yeroo kan addaan cite yoo ta'u, mootummaa United Arab Emirates mirga of ittisuu isaa akka fayyadamtu beeksisteetti. Kabajamtoota daawwattoota keenya, oduun yeroo har'aatiif qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Oduu wajjin kan isin waliin ture Annaasir Haaruun, oduu keenya hafanii waliin turtii gaarii. Mana keenyaaf yoo haaraa taatan sabiskiraayib gootanii yaada keessan karaa koomentii akka nuuf kennitan asiin isin gaafanna.